Hello maamila keenya maal ajajamnu? Maaltu jira wanti isin ajajamuu dandeessan? Lakki maamila keenya maal barbaadanii bilbiltan jechuu barbaadeetiin inni wanti isin barbaaddan maal tajaajila maalii isin kenninu? Niitoorkiin na jala bade kanaafan bilbile. Tole maamila keenya dogongortanii jirtu malee niitoorkiin jiraanna itti naa bilbiltanii irra deebi'aa tolaalaa. Lakki ani niitoorkii ergifaddeetan isinii dawwalaa jira malee niitoorkiin hin jiru bilbila kiyyarra. Maamila keenya eenyurraa ergifattan kan isaanii niitoorkiin akkamitti hojjechuu danda'e moo qoosaa jirtu? Bakka irraa ergifadde maal si galche kan kiyya naa gadhiista moo naan gadhiistu? Tole haa ta'u maamila keenya mee mallattoo maalitti irratti mul'ata bilbila keessan irratti? Mallattoon homaatiyyuu bilbila kiyya irratti mul'atu kanaafan bilbilee miti. Akkas taanaan bilbila keessan mana suphaa moobaayilaa keessaa ka'a. Manni suphaa moobaayilaa eessatti argama? Magaalaa keessa deemi ilaali kaa maamila keenya. Ani magaalaan jiru barbaadiyyaan jiraadha. Baadiyyaa ta'e rakkoo maal qabaree guyyuma magaalaa dhaqxanii laachifachuu dandeessanii mana moobaayilaa barbaaddanii too. Ani kan guyyaa kaanii humna dhibee har'aan fin barbaade malee guyyaa kaanii humna na gorsiisiin jedhe. Tole maal jechaa jirta maamila keenya naaf eefan taane? Lakki asumatti ani homaan dubbanne.